Daawwattoota Diidaa Tiyuub akkam fayyaa nagaa jirtanii? Ani galannaa ga'u nageenyi Waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa ga'u jechaatoo. Egaa daawwattoota keenya har'a wanta haaraan isiniif fidee dhufe. Wanti haaraa kun yeroo dabartee waa'ee gatii baajaajii TVS horaa baajaajii waa'ee isaa wanta baay'ee isinitti meetan tureyyuu san keessatti garuu komentii irratti namoonni baay'een jechuudha waa'ee baajaajii bicha osoo hin ta'in waa'ee gatii makiinaa yookaan immoo konkolaataa manaallee nu ibsi jecha waan naan jedhaniif egaa mata duree kiyya har'aatti jechuudha waa'ee gatii makiinaa manaatiif isin ibsu yaalee jira waan ta'eef isin hunduu jechuudha akka na dhaggeeffattan isinin jedha. Egaa daawwattoota keenya isin hunduu jechuudha warreen haga ammaatti anaaf maatii naaf hin taane subscribe, share, like gochaatoo akka maatii kiyanaaf taatan isin jedha. Egaa subscribe, share, like gochuu anaaf jechuudha faayidaa guddaa naa qaba waan ta'eef isin hunduu subscribe, share, like gochaatu namoonni adda addaalleen sagalee kiyya viidiyoo kiyya akka ilaalan akka share naa gootanin subscribe akka naa gootanin isin jedha. Tolekaa kara mata duree kiyyaatiin deebi'aa jechuudha. Egaa torban kana keessa jechuudha gatiin makiinaa yookaan immoo konkolaataa manaa inni maqaan isaa Toyota Yaris jedhamu moodeelii 2015 keessatti kan hojjetame. San jechuun bara 2015 jechuun akka lakkoofsa biyya alaatiin jechuudha waggaa 5 dura jechuudha. Maarshiin isaa maarshii maanuwaal shift kan jedhamu jechuudha birrii 1950 kan Toyota Yaris jechuudha moodeelii 2015 kan ta'e jechuudha. Inni kuni jechuudha akkuma agartan 2015 maqaan isaa Toyota Yaris maanuwaal shiftidha. Maarshii qaba. Awutomaatik maarshii miti maanuwaal shiftidha. Inni kun 1950 jechuudha. Inni bira makiinaan Toyota Hilux kan jedhamu akkuma ilaaltan inni makiinaan konkolaataan kun moodeelii 2008 tiiti. Maarshii awutomaatik osoo hin ta'in maanuwaal shiftidha. Qarshiin isaa akkuma ilaaltan miliyoona 1,100 jedhama. Osoo qaraxa adda addaa itti muriin jechuudha. Kan makiinaa haaraa miti kun usedidha kan fayyadame namarraa yoo bittan jechuudha. Inni biraa Vitz jedhamti. Toyota Yaris Vitz jedhamti. Vitz tun jechuudha maanuwaal maarshiin isaa moodeelii 2000 jechuudha. Kan namarraa bittan jechuudha. Haaraan kanaa ol jechuudha. Qarshiin aduu kibxataa bahee qarshii 400 bitamte jechuudha. Egaa isin hunduu kan akka ilaaltan. Inni biraa wayyaanee DX jedhamti. Toyota Corolla jedhamti. Bara 1991 moodeeliin ishii birrii 360 namarraa bituu ni dandeessanii jechuudha. Inni biraa akkuma ilaaltan ishee tan jechuudha. Isheen tun maal jedhamti? Toyota Yaris jedhamti. 590 moodeeliin ishii sadarkaan ishii 2004 jedhama. Egaa kabajamtoota keenya isin hunduu kana dhaga'uu beekuu qabdan. Inni biraa Toyota egaa dhiifama waliin isheen tun jechuudha moodeelii 2005 ti. Corolla jedhama. 1700 akkuma agartanitti jechuudha 1700 gabaarra oolaa jira jechuudha. Inni biraa makiina tana ni beektanii? Ishee kana jechuudha. Makiinaan tun jechuudha Suzuki Vitara jedhamti. Bara 1993 jedhama moodeeliin ishii 220 kan namarraa bituu ni dandeessan. Inni biraa isheen tun bicaan tun immoo Vitz Yaris Vitz jedhamti. 455 kaleecha kun jechuudha. Kaleechi gabaarra oolaa jira jechuudha. Isheen kun immoo Dolfiinii kan uummanni jechuudha karaa Finfinneetii karaa Naazireet yookaan immoo Adaamaa ittiin deemtan Dolfiinii jedhama. Maqaan isaa 12 Toyota Dolfiin jedhama. Moodeelii 2001 qarshiin isaa qarshii 610 akkuma agartanitti jechuudha.
Egaa kun hunduu gabaarra oolaa jira waan ta'eef akkuma isin hunduu koomentii irratti naa barreessitan deebii argattanii jirtan jedhee nan amana. Isin hunduu yoo makiinaa manaa barbaaddan Finfinneedhaa bitachuu ni dandeessanii jechuudha. Egaa kabajamtoota keenya oduun har'a fidee dhufe asumarratti isiniif xumureetan jira. Yeroo biraa amma wal agarrutti isin hunduu nagaan naa jedhaa. Torban gaarii isiniif haa ta'u. Horaa bulaan isiniin jedha.